Hooggantoonni paartii badhaadhinaa naannoo Oromiyaa wiirtuu Adaamaatti leenjii marsaa lammaffaa fudhataa turan tajaajila iddoo tokko Masoob Adaamaa daawwatan. Hooggantoonni kunniin ilaalama mootummaa ida'amuutiin guddina dameelee mata duree jedhuun leenjii fudhataa kan turan yoo ta'u, tajaajila iddoo tokko Masoob Adaamaa fi adeemsa hojiilee dijitaalessuuf raawwataman daawwachuun muuxannoo qooddataniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Haayiluu Jaldee hooggantoota kanneeniif ibsa kennuun daawwachiisaniiru. Ilaalama ida'amuu guutuutti hojiitti hiikuu, yaadama magaalomsuu fi Smaart Adaamaa akkasumas kallattiiwwan hooggantoota olaanoo paartichaan kennaman akka tarsiimootti fayyadamnee himan. Hawaasummaa keessa, diinagdee keessa, nageenya keessa, waan hunda keessa yaadama ida'amuu akka tarsiimoo tokkotti karoora hunda keenyatti waggoota 5 darbarriifannoo goone karoora keenya yaadni kun keessa jira jechuudha. Bifa garagaraatti fayyadamaa turre. Inni biraa yaadama magaalomsuu duraan karaa bittinnaa'een kallattii karoora gama irratti nu kennamaa ture. Bara darbirraa immoo gurmaa'ee kan dhufe yaadama magaalomsuuti. Inni biraa immoo akka keenyatti yaadama Smaart Adaamaa kan jedhu qabna jechuudha. Yaadichi isaa hin bal'ata. Inni xaansee jiru kallattii gaggeessummaa qabxiilee 12 fi kallattii hooggansaa yeroo yeroon kennaman qajeelfama hojiitii jennee fudhanna jechuudha. Kanumaanis tajaajila iddoo tokko dhaddacha kantiibaa jedhuun eegallee gaaddisa odaatti guddisuun kallattii waliigalaa kaa'ameen tajaajila iddoo tokko Masoob qindeessineera jedhan. Qulqullinaa fi dhaqqabummaa tajaajilaa dabaluun rakkoo gama kanaan jiru furuun akka danda'ame ibsan. Yaadamni Smaart Adaamaas qabxiilee gurguddoo kurna kana qaba. Deemsa waggaa 6 jira jechuudha. 2013 kan eegalame gabbachaa dhufee galmoonni kun humna guddaa akka nu ta'an xiyyeeffannee leenjii ammaatiinis irra caalaa humna keenyaan cimsine amma kitaabatti jijjiirree xumurreerra jechuudha. Kanaan booda magaalonni yaadama Smaart Adaamaa hojiitti jijjiiruu barbaadan gaayidii qopheessinee kitaaba xumurree jechuudha. Boqonnaa hundarratti muuxannoo keessaaf alaatiin hojjenne humna deemsa hojii keenyati. Hooggantoonni daawwannichaa irratti hirmaatan gama isaaniitiin magaalattiitti haalli tajaajila iddoo tokko Masoob sadarkaa isaa eeggatee itti qindaa'ee fi tajaajila kennaa jiru akkasumas raawwiin dameelee hojii gara biraa ibsi irratti nuuf kenname muuxannoo gaarii nuuf ta'uu jedhan. Hojiileen kunniin badhaadhina biyyattii kaluu ta'uufis abdii olaanaadha kaasan. Keessumaayyuu magaalaa Adaamaa Smaart gochuu irratti, lafa dijitaal gochuu irratti, tajaajila iddoo tokkoo kennuu irratti hojiiwwan jajjabaataa fi keessumaayyuu muuxannoo irraa fudhannee galluu fi akka Adaamaa dur hin beekna keessumaayyuu magaala Smaart gochuu irratti, magaala jijjiiruu irratti, magaala guddisuu irratti, lafa bulchuu irratti, lafa dijitaal gochuu irratti sochii guddaan kan jalqabamee fi Adaamaan akka Oromiyaatti miti, akka biyyaatti miti, akka Afrikaatti muuxannoo dabarsuu kan dandeessu ta'uusaa kan hubanne ta'uusaati jechuudha. Adaamaa Smaart jedhamu kanallee dijitaalaayzeeshiniin alatti wanti ta'u hin jiru waan ta'eef dijitaalaayzeeshinaan hojii calqabamee jiru qabatamaan argineerra. Abdii namatti tura biyya keenyatti. Isuma kana magaalota hunduma keessatti lafa qabsiisneedha guddinni biyyaa kan lafa qabachuu danda'u waan ta'eef isaaniillee galatoomaa jechuu barbaanna muuxannoo akka kanaa nu qoodu isaaniitiif.